Ashama kam jirtu daawwattoota hambaa miidiyaa taateewwan ispoortii torbee kana qabadeessiniif dhiyaateera. Ani Yoonaas Fiqaaduutiin waliin tura. Tapha Piriimiyer Liigii Ingiliz torbee kana akka itti fufetti jira. Gareewwan gabatee irratti sadarkaa olaanaa argachuuf wal dorgommii cimaa irra jiru. Tapha Chelseadhaa fi Brentford guyyaa keessaa sa'aatii 12 irratti gaggeeffamu. Brentford London Derby torbee darbee West Ham United waliin 4-2 mo'uun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee isa irraa dandamachuun Chelsea waliin tapha godhu mo'achuuf carraaqii guddaa godha jedhamee eegama. The Bees Piriimiyer Liigii Ingiliz irratti taphoota 3 walitti aansuun mo'uun isaanii sadarkaa diviiziyoonii keessa akka isaan galan sababa ta'eefii jira. Taphataan sarara fuuldura Dimokiraatik Riippubilik Koongoo kan ta'e Yoone Wiisaan gara dirreetti ni deebi'a jedhamee eegamu yoo ta'u, Ethan Pinnock fi Kevin Shodde akkasumas Joshua Da Silvaadhaa fi Aaron Hicknin immoo hundi isaanii sababa miidhama qaamaa tapha kana ala ta'anii jiru. Gama The Blues yookaan gara Chelseadhaan immoo biraatiin tapha liigii isaanii darbe irratti isteediyeemii Itaali irratti Man City waliin taphatan 1-1 qixa ba'uun isaanii gaarii waan fakkaatu haa ta'u iyyuu Thiago Silva akkasumas Romeo Lavia akkasumas Marc Cucurella hundi isaanii sababa miidhamaa tapha ala ba'anii jiru. Tapha biraa taphatamu tapha garee West Ham United gara Everton keessummeessu yeroo ilaalu Everton jalqabaatiif injifannoo liigii bara kanaa galmeessuuf kan yaale yoo ta'u, tapha inni West Ham United waliin Goodison Park irratti taphatu tapha salphaa miti. Toofiin naannoo balaa diviiziyoonii jalaa miliquu fedhii guddaa kan qaban yoo ta'u, tapha isaan West Ham waliin godhan hojii ulfaataa isaan irraa eeggata. Taphataan sarara gidduu Everton Idris Guyyeen tapha kana irratti ni hirmaata jedhamee eegama. Tapha biraa gareen Fulham garee Brighton wajjin taphatu sa'aatii 12 irratti. Fulham Manchester United Old Trafford irratti 2-1 injifachuun kan sadarkaa isaa jabeeffate yoo ta'u, tapha torbee 27ffaa Brighton waliin yeroo taphatu kana irrattis morkataa cimaa ta'ee dirree isaa irratti injifannoo 8ffaa argachuuf ni carraaqa jedhamee eegama. Loltoonni dogoortuu Dizarbiin ammoo bara dorgommii Awurooppaa irratti Ingilaandiin bakka bu'uun bara dorgommii biraaf taphachuuf fedhii guddaa qabu. Taphataan sarara gidduu dandeettii guddaa qabu Bill Gilmour sababa adabbiitiin kan hin hirmaanne yoo ta'u, lammiin Jaappaan kan ta'e immoo Ka'uu Mitoomaan ammoo tapha kana irratti ni hirmaata jedhamee eegama. Newcastle United garee Wolves ni keessummeessa. Newcastle United tapha Premier League marsaa 27ffaa irratti Wolverhampton waliin yeroo wal morkatan Arsenal 4-1 mo'uun isaan irraa dandamachuun carraaqii guddaa godha jedhamee ni eegama. Maapes yeroo dhiyoo asitti bashannanaa fi goolii galchaa turan garuu kana dura injifachuu dhabuun isaanii hubatamuu qaba. Callum Wilson akkasumas Joelinton, Matteo Target, Nick Poole fi Elliot Anderson sababa miidhaa tapha kana ala ta'anii jiru. Wolves gama biraatiin Tottenham fi Sheffield United irratti injifannoo dugda duubaa galmeessuu isaanii yaadatama. Loltoonni garee O'Neill yeroo dhiyoo asitti mallattoo fooyya'insa agarsiisaa jiru. Nottingham Forest immoo garee Liverpool sa'aatii 12 ni keessummeessa. Tapha kubbaa miilaa dilboota dirree City Ground irratti taphatamu Nottingham Forest fi Liverpool dorgomtoota isaanii lamaanii walitti deebisee fida. Yeroo darbe Forest deeggartoota dirree isaanii fuulduratti Liverpooliin 1-0dhaan injifachuun loltooti Jurgen Klopp amma haaloo ba'uuf ni carraaqu. Keessummeessitoonni Aston Villa 4-2 mo'amuu isaanii irra dandamachuuf yeroo kaayyeffatan garuu qurxummiin guddaa liigicha dursaa jiru irraatii qormaata cimaatu isaan eeggata. Liverpool dhuma torbee kana waancaa EFL xumura irratti Chelsea injifachuun waancaa kaasuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee Liverpool sadarkaa olaanaa qabatee jiru mirkaneessuuf carraaqii guddaa godha. Mohamed Salah tapha kanaaf ga'umsa hiriira qabaachuu isaa ibsameera. Tottenham fi garee Crystal Palace tapha gaggeeffamu. Tottenham marsaa 27ffaa Premier League Ingiliz irratti Crystal Palace waliin yeroo taphatu Wolverhampton 2-1 mo'amuu isaa sirreessuuf carraa dabalataa isaaf kenna. Spurs Champions League Awurooppaa dhiyaachuuf fedhii guddaa kan qaban yoo ta'u, The Eagles tapha liigii isaanii dhumaa irratti Brighton 3-1 injifachuun isaanii morkataa cimaa isaan taasisa. Garee Luutanii fi garee Aston Villa gidduutti halkan keessa sa'aatii 2:30 tapha godhamu. Tapha liigii sadaffaa walitti aansuun mo'amuu isaanii hordofuun Luutan kan gaddisiise yoo ta'u, tapha torbee 27ffaa Aston Villa waliin yeroo taphatan deeggartoota isaanii gammachiisuuf garee Luutan carraaqii guddaa godhu jedhamee ni eegama. Villaanis gama biraatiin sadarkaa Champions League Awurooppaa keessa turuuf fedhii guddaa kan qaban yoo ta'u, ga'umsa gaarii Fulham 2-1 fi Nottingham Forest 4-2 walitti aansuun injifate ammas dirree alatti injifannoo biraa galmeessisuuf carraaqii guddaa godha jedhamee ni eegama. Dilbata taphatamu gareen Burnley garee Bournemouth guyyaa keessa sa'aatii 10 irratti ni keessummeessa. Truuf Moor tapha kubbaa miilaa sanbata guddaa Burnley Bournemouth gidduutti taphatamu kan keessummeessu yoo ta'u, gareewwan lamaan dhuma torbee darbee Aston Villa fi Man City mo'amuu isaanii ni yaadatama. Bournemouth gama biraatiin taphoota liigii torba darban injifachuu hin dandeenye. Burnley abdii lubbuu jiraachuu Premier League isaanii jiraachisuuf hawwii guddaa waan qabaniif loltoota Vincent Kompany irratti falmii guddaa eegama. Bournemouth mo'uuf jechuudha. Manchester City fi garee Manchester United gidduutti sa'aatii 12:30 irratti taphni gaggeeffama. Tapha
darbiidha. Isteediyeemii Itaad irratti yeroo Manchester City Manchester United Manchester darbii kun giddugala xiyyeeffannoo guddaa ta'a. The Citizen injifannoo wal duraa duuba Brentford Bournemouth irratti galmeessan irra deebi'uun kan kaayyeffatan yoo ta'u, wal morkii sanbata guddaa irratti godhamu qabxii sadan isaanii fudhachuun carraa guddaa qabu jedhamee tilmaamiin guddaa kennameefii jira. Kevin De Bruyne gara garee jalqabaatti kan deebi'u yoo ta'u, gama Red Devilsiin ammoo Fulhamiin 2-1 mo'amuu isaanii irra dandamachuun wanta kaayyeffatan fakkaata. Loltoonni Erik ten Hag abdii Champions League isaanii jiraachisuuf fedhii guddaa qabu. Garuu haala Man City'n fulbaana keessa agarsiisan ilaalcha keessa galchuun dirree isaanii irratti injifachuun Manchester United ni cima. Oduu gammachiisaa deeggartoota Manchester United kan ta'u taphataan sarara gidduu Casemiroon darbii kana ni taphata jedhamee tilmaamiin kennamee jira. Haa ta'u malee Mason Mount fi Anthony Martial akkasumas Wan-Bissaka, Ramos Holland fi Lisandro Martinez sababa miidhamaa tapha kana ala ta'anii jiru. Tapha wiixata yookaan dafinoo taphatamu halkan keessaa sa'aatii 5tti garee Sheffield United garee Arsenal ni keessummeessa. Taphi kubbaa miilaa dafinoo Sheffield United fi Arsenal gidduutti taphatamu marsaa 27ffaa Premier League irratti golga guddaa fidanii dhufa jedhamee ni eegama. The Blues Brighton fi Wolverhampton wal duraa duuba mo'uu isaanii sirreessuuf yoo kaayyeffatan iyyuu garuu Gunners waliin tapha isaan godhan fiigicha riqicha guddaa ba'u fakkaata. Gama biraatiin garee Mikel Arteta Newcastle United 4-1 injifachuun dorgommii waancaa keessa jiraachuu isaa lubbuu isaa dheereffataniiru. Taphi kun lola Daawit fi Gooliyaad ni fakkeeffama. Jeekoodhaa fi Toomaas Paatee lamaan isaanii tapha kanaaf ga'umsa qabu yeroo ta'u, Toomaasudhaa fi Juwen Timber immoo tapha kana ala sababa miidhaan ta'anii jiru. Tapha Spanish La Liga torbee kana taphatamu garee Sevilla fi garee Real Sociedad guyyaa keessa sa'aatii 10 ni taphatu. Garee Real Vallecano fi Cadiz wajjin sa'aatii 12:15 ni taphatu. Gareen Getafe gara Palmas wajjin halkan keessaa sa'aatii 2:30 ni taphatu. Gareen Valencia garee Real Madrid wajjin tapha cimaa halkan keessaa sa'aatii 5 irratti ni taphatu. Tapha dilbata taphatamu garee Villarreal garee Granada wajjin ni taphata guyyaa keessa sa'aatii 10 irratti. Atletico Madrid Real Betis wajjin guyyaa keessa sa'aatii 12:15 irratti ni taphatu. Gareen Mallorca immoo garee Girona wajjin halkan keessaa sa'aatii 3:30 irratti ni taphatu. Gareen Athletic Club garee Barcelona wajjin halkan keessaa sa'aatii 5 ni taphatu. Gama Serie A yookaan Serie A yeroo ilaallu sanbata taphatamu Udinese Salernitana wajjin ni taphata guyyaa keessa sa'aatii 11 irratti. Monza garee Roma wajjin halkan keessa sa'aatii 2 ni taphatu. Torino garee Fiorentina ni keessummeessa halkan keessa sa'aatii 4:45 irratti taphatu. Dilbata taphatamu Verona garee Sassuolo wajjin ni taphata guyyaa keessa sa'aatii 8 irratti. Empoli garee Cagliari wajjin guyyaa keessa sa'aatii 10 irratti taphatan. Florence immoo garee Lens wajjin guyyaa keessa sa'aatii 10 irratti ni taphatu. Atlantaan garee Bologna wajjin ni taphata halkan keessa sa'aatii 2 irratti. Napoli tapha cimaa Juventus ni keessummeessa guyyaa keessa sa'aatii 10:45 irratti. Gama French League yookaan tapha French kan sanbata taphatamu yeroo ilaallu garee Reims garee Lille wajjin ni taphatu guyyaa keessa sa'aatii 8 irratti. Garee Clermont garee Marseille wajjin halkan keessa sa'aatii 5 irratti ni taphatu. Tapha dilbata taphatamu French League Toulouse garee Nice wajjin ni taphata. Akkasumas Nice garee Metz wajjin ni taphatu sa'aatii 5 halkan keessaatti. Montpellier garee Stuttgart wajjin halkan keessa sa'aatii 5 ni taphatu. Stade Bretos garee Le Havre wajjin ni taphatu halkan keessa sa'aatii 5 irratti. Rennes garee Lorient wajjin halkan keessa sa'aatii 1 irratti ni taphatu. Tapha cimaa garee Lens fi Lyon gidduutti gaggeeffamu halkan keessa sa'aatii 1:45 irratti ni taphatu. Gama German Bundesliga yoo ilaalle immoo sanbata taphatamu tapha Union Berlin Borussia Dortmund wajjin guyyaa keessa sa'aatii 11:30 irratti ni taphatu. Garee Mainz garee Borussia Mönchengladbach wajjin ni taphata guyyaa keessa sa'aatii 11:30 irratti. Gareen Heidenheim garee Eintracht Frankfurt wajjin ni taphatu sa'aatii 11:30 irratti. Gareen Wolfsburg garee Stuttgart wajjin halkan keessa sa'aatii 2:30 irratti ni taphatu. Tapha dilbata taphatamu immoo gareen Cologne garee Bayer Leverkusen wajjin ni taphata. Garee Hoffenheim immoo garee Werder Bremen wajjin halkan keessa sa'aatii 1 ni taphatu. Premier League irratti goolii guddaa galchuudhaan jechuun goolii heddumina qabu galchuudhaan tokkoffaa irratti kan taa'aa jiru taphataa Manchester City Haaland jedhamudha. Tapha 21 taphatee goolii 17 galche. Lammaffaa irratti immoo kan argamu Mohamed Salah taphataa Liverpool tapha 21 taphatee goolii 15 galchuun. Gara Spain yeroo darbin immoo taphataa Real Madrid beekamaa jiru Bellingham tapha 21 irratti goolii 21 galchuun tokkoffaa irratti yeroo argamu. Taphataa Getafe kan ta'e Borjan immoo tapha 26 irratti
goolii 15 galchuun lammaffaa irratti argama. Yommuu gama Bundesliga ilaalu Bundesliga Jarman taphataan Bayern Munich Harry Kane tapha 23 irratti goolii 27 galchuun tokkoffaa irratti yeroo argamu. Taphataan Stuttgart Seruun tapha 18 irratti goolii 18 galchuun lammaffaa irratti argama. Serie A yookaan Itaaliitti immoo yeroo darbinu taphataan Inter Milan beekamaa Lautaro Martinez tapha 24 irratti goolii 23 galchuun tokkoffaa irratti yeroo argamu. Taphataan Juventus Vlahovic tapha 23 irratti goolii 15 galchuun lammaffaa irratti yeroo argamu. Gama liigii 1 France yookaan immoo liigii France tokkoffaadha immoo taphataan Paris Saint-Germain beekamaa Kylian Mbappé tapha 21 irratti goolii 21 galchuun tokkoffaa irratti yeroo argamu. Taphataan Olympique Marseille Alexander Lacazette taphataa Olympique Marseille tapha 21 irratti galchii 12 galchuun sadarkaa lammaffaa irratti ni argama. Qophii ispoortii yeroo biraa hanga wal arginutti nagaan tura.